Araan dhageenyaan rabbi keessa haa tursiisu. Ameen ameen silleera waaqni haa fidu gara jaalalaa kanatti. Maal na godhe na fida nagaa Gara nagaan guutuu argamutti gara boqonnaa sammuutti waaqni si haa fidu kanan sii kadhaa ibsa. Ansin jaalladhaa Yesuus si jaallata. Kuleessaa kiraa anillee jaalladha deebiitti. Jaallannaan karaa isaa hordofuu dhagaa ibsa. Karaan karaa Yesuus malee hin jiru. Jaalladha siin jedheera Yesuus ilmaan jaalladne giddiidha akka amantii kiyyatti osoo isan jaalladne amanti si galee kanaaf inni nabiyyiidha. Yesuusii miti barkaati beektu Iisaa beekta. Yesuus kan nuti jennuu fi Iisaan quraanarra jiru adda addaa baribsa. Tokkuma obboleessaa kiraa. Tokko miti. Yesuus jechuun bar ilma Mariyaam wanni biraa maal kaaka tokko jettu. Amma Yesuus jechuun quraanarra ni jira. Iisaa jedhamee jira. Kanaaf tokko miti. Hiikaa Iisaa jedhu ni beektaa? Obboleessaa kiraa. Waa'ee obboleessaa kiraa. Obboleessuudha cagas. Si caqasaan jira ibsa. Mariyaam eenyu qabdi? Ilmi ishee Dhagaiga amma barsalsi mormine. Iisaa quraanarraa jettanuu fi Yesuus kamacaafni qulqulluurraa tokko miti. Kanan si waamaa jiru gara Iisaa isa quraanarraatti osoo hin taane gara Yesuus Kiristoos isa fayyisaa addunyaa kanaa ta'ettan si waamaa jira ibsa. La jechuun maal si fakkaata? Awwalee maqaa kee awwal musammaa. Obboleessoo uffatillee gara amantii dhugaa. Ibsa. Ana laala amantii namaan tuqu jedhu ana amantii kiyya kan itti amane qaba jedhu. Attiin kaa jaalla kaa'am baraas amantii keetii jiraadhu kasitti fakkaate dhumati. Laal. Iisaan isinii jettanu garbicha Allahaati. Yesuus nu jedhu immoo ilma Waaqayyooti. Argitee garaagarummaa. Maal? Iisaan ati quraanarraa natti himtu garbicha Allahaati. Yesuus nuti jennu immoo inni macaafa qulqulluurra jiru ilma Waaqayyooti. Annaati ilma Waaqayyoo yoo ta'e Waaqayyotti maana manneen. Amma macaafni qulqulluun illee Yesuus ilma Waaqayyooti nuun jedha malee ilma Maariyaamii nuun jedha. Yesuus eega ilma Waaqayyoo ta'e ilmatti maa amanta Waaqa sanin maa naman. Tokkumaa bar. Akkamitti namni jetti lama tokko ta'a ilma Waaqayyoo osoo jettu abbaa ilma osoo jettu abbaa dhistee ilmatti akkamitti amanta. Jarri tokkumaan siin jedhe bar. Tokko hin jedhamu ka tokko hin ta'u jechi tokko akkamitti jechi lama akkamitti tokko ta'a ilma abbaan tokko jedhama. Ibsa mee wanta akkasi gaafadhu. Anaa fi faazariin kiyya tokko. Akkasitti nu batin dubbiin akkasii. Kan siin jedha kanaafiyyuu maal siin jedha beektaa? Yaansi anatti osoo namanni tura abbaa kiyyatti amanii jechuu kun amma sii galee miknyaatuma an abbaa kiyyarraan dhufu waan ta'eef isan na dura jira waan ta'eef kanaafuu atiin ilma dhiisi abbatti amani. Akka ilmatti amannuuf Waaqayyoon biyya lafaatiif nuu kenne sii galeera. Waaqayyotti amani kaaka isa uume sanitti amanii. Yesuus immoo macaafa qulqulluu keessatti anaaf abbaan tokko jedheera ibsa. Jedhu tokko jedhu. Yesuustu jedhee siin jedhaa jira. Yesuus maal jedhu? Anaaf abbaan tokko. Anaaf abbaan tokko. Tokkuma jechuun. Anaaf abbaan tokko. Yemmuu masil lagarno waan hin fakkaannaaf. Yemmuu masil lagarno. Bar amma kuni ati waan itti amanuun barbaanneef yookiin ati waan kiristaanaa taaneef sitti ulfaatu. Wanni kana daran ulfaatu wanni gurguddaan isin bira ni jira bar ibsa. Amantaa kee keessa. Maaliifin baa wal barsiisuu jirraa bar. Respectii wal gorsuu jirraa maaliifin baa. Amma ibsame mee waan takka qofaan si hojii manaa takkan sii kenna quraanni jecha eenyuuti jettee amanta ibsa.
jecha waaqaa jecha Allahati. Ayyee quraanni eega jecha Allahati ta'e waan laman siima. Tokkoffaa bakka tokkotti quraana keessaa quraanni kun jecha kooti kan Rabbi jedhe hin jiru. Inni lammaffaa ammoo innahu laqawlu rasuulin kariim jechuun maal jechuu hiikaa isaanii beektaa? awo baay'ee haasofta siidaa bulee saakiraa jedhaa Dhaqa egaa quraanni bar dhugumatti inni quraanni jecha ergamaa kabajamaati jedha. Isin ammoo quraanni jecha Allahati jettuu bar. Quraanaan wal faallaa deemtu. isii akkasiin jedhu amantii dhiisi narraa dhiisi jedhu waa'ee amantii nama amantii beeku bira dhaqi rakkoon hin jiru garuu dammoo an akka mataa kiyyatti waa itti amanuuf waan dhiisu qabu yoo san dhagaafatte amantii kiyya muslim alhamdulillahi rabbil aalamiin Muhammad ergamaa isaa Yesuusis ergamaa isaa jarlachuun Yesuus kan jedhu quraana keessa ni jira. Nabi Isaa ilma Maryam Yesuus immoo ilma waaqaati gaa. Isaan ilma Maariyaam ilaali. afaan keessa dhaabbatini mindinoo isaa Jechuun yeroo dabsitu dhaggeeffachuun ni ulfaata gaa. Isaan akkasii ilma Maariyaam. Kasee mi akkaan si caqaset taa'ina caqas jechi sitti maaraa Ayyee. Waan ragaa qabu qofa haasa'e. yoo ammoo keessa diddiiganii maaliif naamin akkasin naa asradhaan yookiin naa barsiisanii baratte sheekota bira si keessa rakkoon hin jiru sheekoon naa ta'uu dandeessa. Lammaffaan ammoo akka mataa kiyyatti yoo na gaafatte ani musliima alhamdulillahi amantii nama kamiyyuu abbaan waan fedhetti amanuu mirga qabu mukatti illee oomane dantaa isaati. Amantaa kee beektetti amante amma beektetti amante ibsa. Obboleessa nama cina caqasachi maa haasaa oolu. Nama caqas turu. Laura, daqiiqaa naa kenni yookiin daqiiqaa lama naa kenni haasee haasoo itti adeemite. Ayyee daqiiqaa lama sii kenne. Akkas jedhe. Na caqasan amantiin kiyya musliima siin jedhe amantiin kiyya muslimaa ergama Muhammadii nabiin isaa ilmi Maryamis nabiyyiidha gaattis an kanaaf si galee kan irraa kanaaf immoo ilmi namaa kamiyyuu waan fedhetti amanuu mirga isaati mukatti yoo amane rabbiin mataa isaa gaafata waan ta'eef yoo ammoo waa'ee amantii keessa gadi buunee akkana wal mormina jenne nama amantii bira nama na caala beekumsa waan kanaa irra si deebisuu danda'u bira si geessuu danda'a sanirraa kanaaf jecha as kootu achi kootu as deebii obboleessa Saakiraa deema naan jedhin bannaati deemi bakka deemtu jedhin nama biraatiin. Fixattee? Fixadhe xiyyaata yoo kanama dhageettu sitti mee jiraat. Ayyaan illee Musaa bira dhaqi deemi yookiin nama waa beeku bira dhaqi nama sitti himuu danda'u hojja babbaasee. Jaraan illee haasa'u jirraa bar an tokkicha an sitti himuu dhufe an si waliin mariillee mariidhaaf yookiin waa'ee amantaatiin dhufne an akkan baay'ee si jaalladhuu fi Yesuus akka si jaallatuu fi namni gaariin akka keetii kun gara amantaa dhugaa. Anillee hin jaalladha wallaahi azim wallaahi nabi Isaamu wallaahi hin jaalladha nabiyyi Nabi Isaa ilma Maariyaam kaati jettu san hin baanu bar ani Yesuus ilma Waaqayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa isa fayyisaa addunyaa. Jecha keetii bar ati akkasitti ergaa amante ani ammoo akka mataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun nabi Isaa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti amana. Kaisa uume kaisa ol ka jiru ammoo rabbi Allah tokkicha. Garaagarummaa asaa keenyaa laali ibsa. An ilma Waaqayyoon sitti hima. Ati ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galle. Garaagarummaa jiraa bar gidduu kan. An kasin jedhu. Yesuusin kun kasin jedhu Yesuus ati Yesuus. Yaa ibsa. Namni kamuu Yesuusin malee jireenya bara baraa hin qabu. Kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali. Yesuus si jaallata. Ana jiraataa jira wallahi ammallee. Ati amma jireenya bara baraa ni qabda. Jiraachaa jira nam haga jiru keessatti kaburii dammoo rabbi beekaa. Ka jannataa ta'uu kee of beekta amma ati jannata galta moo azaaba galta? Eenyaan immoo jannata galuuf kheyrii dalagataa jira. Waan bor itti gaafatamu addunyaarra walitti qabadhee addunyaan tun waan fatanaa biyya fatanaa irra tartu waan ta'eef. Bakka dhaqxu ni beektaa ibsa. Amma bakka dhaqxu ni beektaa. Bakka dhaqxu ni beektaa yoo duuti. Inshaallah jannata galasiin jedhe jannata. Ragaa maal qabda?
Boleh saya berbeda gafat jadi beli aci tahe live sih dah bar saya azab pakai sedetin anak saya udah. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa ko. Karaa dhugaatan si affeeran obboleessi kee. Ya Rabbi ya Allah. Ah. Awal orang list boleh sah. Angka sinja rukoya. Sinama bareedaa kan akkamitti si karaa sirriirra hin taane ibsa ofillee fuutee maatiin talaqa tuusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakiillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyeesus Kiristoos kan karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali. Eshi awwalee na cakas waasi agafa dhafi. Kananarraa fudhu gaa ergaa kiyyaan obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee wayi waan haa kafaltaa ibsa. Eshi irratti himtee bar fudhattee dhiisuun sun ana ilaallata bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii an si gaafadhuuf gaafii naa deebisi. Hin fudhatta maqaa Yesuusiin hin fudhatta. Isi ati irratti himuu malee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu waliin haasuu daree naafsi. Oo isanii miti dhuguma awwalee. Oo. Nasi gaafadha Iyesuus haadha qabaami. Ni qabee. Koppilinkii godhame faamilii. Abbaan qabaa qabuumi. Ilma waaqaati gaa kana gaa wanni adda isa godhu. Ayyee koo hireeshi warri koo isi gaafadha. Yesuus jiraataa dhaabar Yesuus ibsa. Ishii isiin jedhe haadha qaban Mariyamtu dhalee dhimisa abbaa malee dhalteen. Ilaa ibsa. Gaafi namni si gaafatu yes or no akkanuma naan jedhime. Yesuus ilma waaqaati. Ati Iisaa quraanarraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesuus isa macaafa qulqulluurraa ansitti himaa jiru kana wal barii. Macaafa keetiirraa si gaafadha maali? Yesuus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe. Mariyami. Sansi Mariyami. Innaanillee sanuma si gaafadhe yes or no naan jedhi dhumatti. Yes siin jedhee barsan yoomin mor. Yes eega jette gaafii kiyya neekisti sii ce'a. Abbaan qaba. Ilma waaqaati. Hin qabu. Haadha qofaan dhalate. Akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama. Yesuus ilma Haadhaan dhalate na waaqaati. caqaskaa. Rabbi du'a baaree. Waan badhee jiru maa nama karakkarta. Haadhaan dhalate kooyi. Sanuma gaafatuuf akkasiin jedhu dubni erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaa hin qabne jechuun Yesuus. Erga akkasi wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate. Adam kan haadhaa fi abbaa hin qabne hin jira. Maa isatti namanne reeyatiin kana dhiistee ka haadha. Waan macaafni hin jenne inaasa hin dhaggeeffadhu. Maa macaafni waan hin jenne Yesuus ilma waaqayyootti siin jedhu dhaggeeffadhu. Amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraanarra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraanarra. Ni qaba quraan maan qabne. Mee natti himi quraanarra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicharraa naa kenna. Ragaa. Obboleessa. Namicha sibiila haasa'u sana ta'e dhaga'i. Namicha sibiila fidi quraanarraa ragaa. Quraanarraa ragaa naa kenna. Galee haadhas qabu haadha abbaa qabu akkumaan dhalatte. Yesuus dammoo haadha qofaan dhalate. Jettee dhagaa quraanarraa kenni ragaa. Dhagai quraanarraa ragaa kenni quraanarraa abbaan Nabi Muhammad suuraa akkanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa akkanarra jirti jedha. Naa kenna. Turisme haasa'uudhi. Awwalee ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kan waliin jirtu. Yesuus ta'ii rabbiitiin dhalate haadhaan jechuu haadha keessa. Nabi Isaan Nabi Adam ka isaa oliin. Ta'i bakka ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal. Ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesuus argite. Kanuma sitti maa jirraannu. Garuu nabiyyiin kee ifaana duniyaa kana dhaga'i. Macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti dhaggeeffadhu. Kanaafi amma maal gootaati? Mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesuus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan
abbaa nabi Muhammad haadha nabi Muhammad mee quraana irraa natti himi namichi si biraas natti himu bakka isaa atis natti himi Maet. Fida. Nabi Muhammad abbaa qabanaan hin jenne ati Abdullah abbaan isaa kadhalche. ayyee quraana irraa maqaan quraana irraa Abdallah wanni jedhu ni jira obboleessa Bugaa wayii nama karakkaarta. Silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan. Ati akka isan si galee dhugaasitti hima. Ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa kulee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan turu Arabbiin akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si ta'a. Osoo ijaan agartu jannatin obboleessaa kiraa deebii gara rabbii isaan fidaa madaamsi jee lammaffaa ammoo nabii isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus. Aadaan dhalatee abbaa hin qabu. Isaan ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuumee ani kanatti amanaa. Silaa rabbummaan nama higgabbaal nama rabbummaan isa caala silaa amanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi Aadam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru. Istee kanatti amanuun kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaafii ammaa ragaa naa kennuu ni dadhabde. Kunis bukatti illee amani annan galchu. Sanuma si jedha. Gaafii ammaa ragaa naa kennuu ni dadhabde. Shufeeraa qoy. Miiti ala jirta obboleessa. Miiti raawwateen achi taa'aa jirtu maal si haasa'an. Ummata gaafadhu miyuutii irra jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee gilaalchise sagalee kee guutuun dhagaa jira. Baay'ee nagaatti badnaa ta'u waliin karakkaru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraatu. Ragaa naan kennitu obboleessoo. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Sheeka maal? Kana waa'ee amantiitii miti amma. Milikuufi. Nagaatti hangasiin jedhu. Ragaa naan kennitu ragaa maa naan kennine. Ateessaa baateesi. Keessaa dhufte wal. Eebbifama arrabni hin jiru nu bira. Arrabaa fedhiis waraadhiis. Eebbifami jedheen eebbifami waaqayyo an dhiifama sii godhe waaqayyo dhiifama siif haa godhe. Waan itti fakkaate kanumaan. Eebbifami abdii. Maal kanatti keessaa bannaa taasaanis bar isintuu hooy godhee shoomin ol kaase malee gaaffii sin gaafachuun ol ka'uu hin danda'u calli bannaadhiis. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Ibsa. Gaaffii sin gaafachuun amantaa keessan xiqqeessuudha. Ifa bannaa calli namni tokko waan fedhe si gaafachuu danda'a mirga isaati. Mee na arrabsuu dhiisi. Akka kee kanaas ba'i naamusaan gaaffiin gaafadha. Inni dhugumatti islaama amantaa isaarraa naaf haa deebisume. Mee abbaa nabi Muhammad quraana irraa bakka tokko bakka kana jiruu jedhimme naanaa jedhu mee as naa yaami kan namaa arrabsu kan. Awwalo amantii kan kee atillee mukatti yoo amantee sii kabaja jedhan. Obboleessa achuma dhaabdu. Mukarraa maaliin fuudha amantaa caallutti namani. Amantii mukatti illee yoo amantii mirga keetti si ilaallata ka gaafatu an osoo hin taane rabbiin mataa keessi gaafata. Silaafaa an amantii mataa kiyyaa qaba an amantiin kiyya muslima alhamdulillahi. Kanaaf yoo obboleessaa kiraa yoo barbaaddinaatti deemu boolla seenii.